Yeena shama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Gadaa Baay'ee nagaara viidiyoo isin barsiisu qabadhee dhufeen jira. Google AdSense yeroo jalqabaatiif koodii isinii erge garuu koodii akka irratti isinii ergu poostaal koodiin isin naqxan yookaan maqaan keessan yookaan immoo koodii magaalaadha. Dogoggoroo ta'e akkaataa salphaadhaan itti sirreessitan isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa viidiyoon kun warreen yuutuubarii ta'aniif waan fayyaduuf sheer godhaaf isin jedha. Akkasumas viidiyoo kana laayik godhaadha. Hanga viidiyoo kan xumuraatti na waliin turaadha. Akkasumas chaanaalii kana sabskiraayib gochuun maatii naaf ta'a. Hanga viidiyoo xumuraatti na waliin tura. Egaa jalqabumaan kun akkuma agartan hoomii irratti yuuroo 10 fi saantiima 19 hojjedheen jira. Egaa gara peeyiment bakkee dhufan deemneeti kan nuti isa sirreessinu jechuudha. Egaa oli yeroo bunnu kana astiitti manage setting bakka jettutu jirti ishii tuqna. Kanatti yeroo barbaadde raawwate waan akkana kana nutti nu dhufa jechuudha. Asitti name and address ishii jettu jalatti mallattoon qalamaan mul'atti ishii tuqna. Egaa name bakka jedhutti maqaa keenya sirreessuu yoo kan qabnu ta'e hanga maqaa akaakayyuu keenyaatti barreessina. Akkasumas immoo address line 1 isa jedhu irratti immoo biyya nuti jirru kan guunnu jechuudha. Address line 2 irratti PO box kan sirreessu ni ta'a. Postal code jechuun immoo magaalaawwan postal code of danda'e kan qaban kan argachuudhaaf immoo gara Google deemnee search irratti Ethiopian postal code jennee search goona. Akkas gooneen boodatti postal code magaalaawwan hunda argachuu dandeenya. Isa jalqabarra dhufe tuqna. Kanatti yeroo barbaade raawwate wanni kana tokko nu dhufa. Postal code aanaalee godina hanga gooxii xixiqqoo irratti nu dhufa jechuudha. Egaa gadi yeroo ilaallu kan naannoodhaan kaa'eera. Akkasumas immoo godinaalee adda addaatiin adda baasee nuuf kaa'eera. Egaa ani amma kan hin barbaadu kan Harar waan ta'eef amma Harameen jira waan ta'eef kan Harar akkuma agartan afreen isaatiif Harar Jogol kan jedhu hundi isaanii 3,200 ishii kooppii godhannaa jechuudha. Kooppii goone booda gara bakka gizeetti guutuu jiru dhannee bakka postal code jedhu irratti paste isa goona jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo lakkoofsa bilbilaa keenya hin naqnaa jechuudha. Duwwaa 9 jennee jalqabnee hin goonnaa. Egaa PO box jijjiiruuf immoo address line 2 jedhu irratti PO guddaadhaan goonee tuqaa box BO xaa gooneeti sanachi postal code keenyatti nannaa jechuudha. Kan koo 1,305 waan ta'eef barreesseen jira. Egaa isinis akkana gootanii sirreeffadhaadha. Akkana gooneen booda immoo bakka save jettu tuqna. Akkanatti amma ifa barbaade booda ni dhufa jechuudha. Kun amma akka ani tottosheetti taa'ee jiran naaf jechuudha. Egaa amma yoo verificationin keenya naa dhufee jira waan ta'eef verificationicha immoo akkamiin akka tottoshinu kunoo amma resend bakka inni tuqne resend bakka itti tuqneeti akkanatti nu dhufa jechuudha. Amma isa haaraa irratti
naaf galaa jechuu resend bakka tu'eeffan tuqe. Egaa inni duraan naaf ergamee ture badee amma akka haaraatti akka naaf ergaan godheen jira jechuu isa amma guute irratti. Egaa waan feetan na gaafachuu dandeessanii. Egaa waan feetan koomentii irratti naa kaa'adhaa. Akkasumas immoo telegiraamiidhaan waan feetan na gaafachuu dandeessanii. Viidiyoo biraa akkan isiniif qabadee dhufu jechuudha. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib akka gootan abdiin qaba. Akkasumas viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti wal agarruutti nagaatti naaf tura.